السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نجرت في جالا النجا الحمد لله. الرم مقلوبة والجند لنا كوتا سنين جلا نفانا ترى. إذا ما شنكرتين كنا سرت ديمة تجرا. إرجعني جرا مقالات تجرا مي لكو بنا كيف سفينا. إذا ما شنكرتي في دجاجة كنا ولين أخنا جرا لكودا. تبودا وان تبودا من دايو تبونا جتودا. Ciboda majuun tomaatootti goona yookaan wucuun faa timaatima jechaadha akkasumas fakkaata. Achi booda haadha kanaa waliin dhoofnee jirra. Achi booda waragaa kanatti goona maal akka jedhamu hin beeku. Achi booda qimaqimame itti goona asissoo beddaa asitti isa lama maajiidha. Kunillee buharaata kurkumiidha yookaan maal jedhama. Angkurkumi man beeka kunillee buharaata kunis buharaata isin gosa barbaadan haguma qabdan kanaa olillee kanaa gadillee wooma qabdan itti gochuu dandeettan ammaaf kanuma itti godhani. Achi booda qaaraa firee lamatti goona kela. Amma kunoo haala kanaan bishaanii fi lukkuu wal fudhataa jira. Achi booda hin qollofna waan barbaadde itti naqxan jecha. Amma distii qollofee jira. Achi booda kalaas daqiiqaa 15 booda ni bilchaataa jecha lukkuun. Amma kunoo kodaara haala kanaan qopheeffadhee jira. Asitti garaa jedhani maal akka dambeeku asitti illee baajinjaalii asitti immoo qaaraadha filfilroomi asitti immoo kaarotiidha asitti immoo dinnichaadha. Hunda haala kanaan qopheeffadhee jira. Achi booda zayitii xabbasne walitti deebina. Asitti immoo zahraadha asitti immoo rooza. Kunoo amma asitti salaaxaa haala kanaan qopheessee jira. Waan biraallee itti naqachuu dandeettanii garuu kaarotii kiyaaraa fi timaatimii qofaa kaarotii maashiniin daakee kaawwan ammoo harkaan cire jechaadha. Achi booda namni barbaadan loomitti naqattanii namni barbaadan soogiduma qofatti naqattanii jechuudha. Amma haala kanaan kuduraa dubartii sanaa hundaayyuu zayitii xabbaslee qopheeffannee finnee jirra. Zahraa qofatu nu hafe hanga dhuma sagantaa keenyaa nafaana turaa isiniin jedha. YouTube chaanaalii Ummi Zakariyaa like share subscribe naa godhaa isiniin jedha. Bye bye. Amma kunoo haala kanaan roozaa fi kuduraa waan hundaa walitti naqee jira. Amma bakka bilchaachuu qofatu hafee hanga dhuma sagantaa kiyyaa na hordofaa. Kun ammoo akkan itti dalage namni tartiibaa kana alallee yookaan karaa kanaan alallee kabiraallee beekuu danda'a. Ani ammaaf kana dalagee isiniin jedha. Akkasii amma booda haga ibiddallee sirriitti ittiin guddisnu yoo ibiddatti guddisne osoo hin bilchaatin bishaan fixata jechuudha. Xiqqoo ibidda jalaa qannasne achi booda sirriitti qadaannee itti dhiisna akka hafuurri isaa wal hin baane jechaadha. Walitti deebina nafaan. Kunoo erga bilchaatee waa hundaa xumuratee booda kana fakkaata waliin haa nyaannu koottaa isiniin jedha. Baay'ee mi'aaya. Namni rooza kana nyaatu barate roozni biraa rooza ittiin fakkaatu iyyuu. Akka isiniin jedha waan hangammaan afaana turtanii fi hordoftoota YouTube chaanaalii Ummi Zakariyaa galatoomaa isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha. YouTube chaanaalii koo subscribe naa godhaa isiniin jedha. Bye bye. Kunoo maashaallah ergaa qophaa'ee nyaatanii dhumee booda maashaallah tabaarakallaa haala kanaan xumuranii geessanii jiru. Laafi. Erga nyaata akkanaa nyaattee kaatee booda
loomii fi bishaan qofa walitti cuunfitee dhuguu qabda jechaadha. Nyaanni akka garaa irra siin ta'inne yookaan immoo zayitiin nyaataa kun akkasuma yoo garaa kan kee irra ture borchii sitti baasaa jechaadha. Qaama kan keetiif gaarii miti. Erga nyaata akkana nyaannee booda haala kanaan loomii bishaan itti cuunfina. Bishaan qorraallee dhuguu hin qabnu. Bishaan qorraallee zayitiin kun akka qaama keenya keessa hin deemne dhoggaa achumatti garaa irra si taa'ee borchii sitti baasaa. Kanaafuu bishaan ho'aallee miti qorraallee miti jiddu galeessatti loomii akkanatti cuunfinee yoo fayyadamne yeroo kamuu borchiin godhannu jechuudha. Dhifama kaameraa harka tokkoon qabee jira.